Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Sadarkaa addunyaatti vaayirasii koronaatiin guyyaa tokko keessatti namoonni 183 qabamuu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Gama biraatiin vaayirasiin koronaa kan babal'achaa jiru qindoomina dhabuu biyyoota addunyaatiin akka ta'e Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhanom ibsanii jiru. Gabaasa dabalataa qabna. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dilbata kaleessaa akka gabaasetti namoonni 183 ta'an guyyaa tokko keessatti sadarkaa addunyaatti qabamuu beeksise. COVID-19 erga babal'achuu eegalee as guyyaa tokkotti yeroo namoota hanga kana qabu kun isa jalqabaati. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti vaayirasiin kun torbanoota hedduuf Ameerikaa keessatti kan hammaachaa jiru ta'uu ibsuun dilbata kaleessaa qofaa namoonni 116 Ameerikaa keessatti dhukkuba kanaan qabamaniiru. Baay'ina namoota dilbata kaleessaa qofaa qabamaniin Ameerikaatti aansee biyya Biraazil keessatti immoo namoonni haaraan 55 ta'an kan qabaman yommuu ta'u, biyya Hindiitti immoo namoonni 15,000 galmaaniiru. Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhanom wiixata har'aa akka jedhanitti sadarkaa addunyaatti yaaddoo guddaa kan uumee jiru vaayirasii koronaa qofaa osoo hin taane kutannoo dhabuu fi hooggansa gahaa kennuu dhabuu bulchitootaati jedhan. Addunyaa yaadaan addaan qoodamte keessatti weerara vaayirasii kanaa to'achuun akka hin danda'amnes beeksisan. Ameerikaa kutaalee bulchiinsa adda addaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii kanaan qabamanii saffisaan dabalaa jira. Yuunivarsiitii Jaan Hopkinsitti daayirektara giddugala fayyaa kan ta'an Taam Ingilsbee Yuunaayitid Isteet keessatti baay'inni namoota dhukkuba kanaan qabamanii kan dabaleef dhukkubichi dabalaa jiraachuu akkasumas qorannoon baay'inaan waan geggeeffamaa jiruuf akka ta'e dubbatu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebiin akka dubbachaa jiranitti Ameerikaa keessatti baay'inni namoota dhukkuba kanaan qabamanii miiliyoona 2,200 ga'uu himuun hanga kana baay'achuu kan danda'e garuu namoota hedduu irratti qorannoon fayyaa geggeessuun waan danda'ameef jedhan. Qorannoo vaayirasii koronaa bal'inaan geggeessuun keenya biyyoota biraa caalaa akka waan biyya keenya qofaatti dhukkubni heddummaataa jiru fakkeessee jira kan jedhan Doonaald Tiraamp qorannaa geggeessaa jiran kan akka suuta taasisan dhaamaniiru. Niwuziilaand keessattis dhukkubni kun dabalaa waan jiruuf qajeelfama to'annoo vaayirasii koronaa ishee cimsaa akka jirtu beeksifte. Biyyattiin dhukkuba kanarraa bilisa ta'uu himtee kan turte ta'us biyya alaatii vaayirasiin kun deebi'ee akka biyya ishee seene beeksifteetti. Kooriyaa Kibbaa magaalaa Siwul keessattis torbanoota dhiyoodhaas COVID-19 dabalaa akka jiruu fi wiixata kanas namoonni haaraan 17 qabamuun gabaafameera. Giddugalli ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaa CDC'n akka gabaasetti immoo guutuu ardii Afrikaa keessatti baay'inni namoota COVID-19 qabamanii 300 caaleera. Afrikaan Kibbaa immoo namoota 97 qabachuun sadarkaa duraa irratti argamti. Paakistaan daldala tokko tokko Afgaanistaan waliin geggeessuuf kan ayyamte yoo taatu, Jaappaan immoo tapha ispoortii jalqabuuf akka ayyamte beeksisuu VOA'n gabaaseera. Manni murtii yakkaa waraana idil addunyaa himata pireezidaantii Koot Divuwaar duraanii Loorent Gbagbo irratti dhiyaate dhaggeeffachuu eegale. Gabaasa CGTN'if Aljaziiraa mirkanaa Taaddasaatu dhiyeessa. Manni murtii yakkaa idil addunyaa himannaa pireezidaantii Koot Divuwaar duraanii Loorent Gbagbo irratti dhiyaate dhaggeeffachuu eegaleera. Pireezidaantichi akka waraanaa lammiilee biyyattii irratti raawwatame walqabatee himatamanii mana murtii yakkoota waraanaa idil addunyaa ICC'tti dhiyaachuun kan himataman yoo ta'u, bara darbe yakkicha irraa bilisa jedhamuun dhimmi isaanii akka salphatu taasifamee ture. Abbaa alangaa himannaa dhiyeessaa jiran keessaa tokko kan ta'an Fatoo Bensuudoo manni murtichaa bara darbe pireezidaantii duraanii Koot Divuwaar Loorent Gbagbo fi waayila isaanii Chaarles Bileeguud himata dhiyaate ilaalchisee murtiin dabarse dogoggora ta'uu ibsuun filannoo biyyattiitti geggeeffameen booda bara 2010 fi bara 2011 keessa biyyattiitti lammiileen 3,000 ajjeefamuu himan. Biyyattiitti pireezidaantii ta'anii yeroo jalqabaaf mana murtii yakka waraanaa idil addunyaatti kan dhiyaatan Loorent Gbagboon Heeg keessatti waggoota 8f hidhamaniiru. Sababa vaayirasii koronaatiin himanni guyyaa 2 pireezidaanticha irratti dhiyaatu gariin viidiyoo koonferensiin akka ta'u manni murtichaa ICC'n beeksiseera. Loorent Gbagboon Beeljiyeem irraa viidiyoo koonferensiin himannaa isaanii irratti dhiyaate kan hordofan yoo ta'u, waayilli isaanii Bileeguud ammoo mana murtichaatti argamuun himannaa isaanii irratti dhiyaate hordofaniiru. Manni murtii yakkaa idil addunyaa pireezidaantii duraanii Koot Divuwaar maanguddoo ganna 75 kan ta'an Loorent Gbagboon erga hidhaarraa gadi lakkifamanii Beeljiyeemitti tajaajila daangaa argachaa turanii booda biyya sanii deemuu akka danda'an hayyamus himannaa isaanii irratti dhiyaatuuf mana murtichaatti argamuun deebii kennuu akka qaban beeksisee ture. Manni murtichaa murtiin dhumaa himata kana booda akka kennamus beeksiseera. Fatoo Bensuudoo onkoloolessa darbe murteen abbootii seeraan dhimma pireezidaantichaaf kenname sirrii miti dogoggora adeemsaaf seeraa uumaniiru jechuun oliyyannoo gaafatanii turan. Erga pireezidaantichi gadi lakkifamanii ji'a 6 booda murtii isaanii
isaanii barreeffamaan kennanis jedhan. Abbootiin seeraa kunneen namoota lameen rakkoo yakka isaanii sirriitti osoo addan baasin akka waan yakka hin hojjetiniitti bilisa baasanii jedhan Fatoo Beensuudoo. Walumaa galatti adeemsa yakkaa namoota kanneen ilaaluu keessatti haqna hojiirra oollee lameen isaaniiyyuu yakki hojjetan irra deebiin ilaalame murtii argachuu qabu jedhan. Paartiin pireezidaantii Laurent Gbagbo Ivorian Popular Front FIP'n yeroo pireezidaantichi gara biyyaatti deebi'an waliin mari'achuuf pireezidaantii Cote d'Ivoire Alassane Ouattaraaf waamicha taasisee ture. Ta'us gareen namoota fincilaa yeroo sana taasifameen miidhamanii Laurent Gbagboon biyyatti akka hin deebineef mormii cimaa taasisaa jiru jedhameera. Biyyattiitti filannoon onkoloolessa dhufu gaggeeffama. Gbagboon biyyatti deebi'anus gaagaama tibba filannoo boodaa keessa baankii giddu galeessaa biyyoottan Afrikaa dhiyaa keessa maallaqa saamaniiru jedhamuun bakka isaan biyyan jirretti sadaasa darbe hidhaan waggaa 20 mana murtii biyyattiin itti murtaa'eera jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Zimbaabuween madda galii dureeyyota biyyattii irratti qorannoo gaggeessuu eegaluu ishee beeksifte. Kana kan beeksise Koomishinii Farra Malaammaltummaa Zimbaabuweeti. Koomishiniin Farra Malaammaltummaa Zimbaabuwee akka beeksisetti qorannaa kanaan dureeyyota biyyattii irratti to'annaa cimaa gaggeessuun madda galii isaanii addaan baasuu akkasumas dhaabbanni isaan qaban mootummaaf gibira kaffalaa jiraachuu fi dhiisuu isaa mirkaneeffachuuf gargaara. Haaluma kanaan abbootiin qabeenyaa biyyattii mana murtii olaanaa duratti dhiyaachuun madda galii isaanii bifa amansiisaa ta'een hubachiisuutu irraa eegama. Kanneen madda galii isaanii beeksisuu hin dandeenye garuu qabeenyaan isaan qaban mootummaadhaan dhaalama jedhan. Uummanni Zimbaabuwee hojimaata badaa fi malaammaltummaa biyyattii keessatti babal'atee jiruun rakkoo diinagdee adda addaa keessa akka jiru himameera. BBC'n akka gabaasetti lammiileen Zimbaabuwee 163 ta'an hiyyummaa hamaa keessa kan jiraatan yommuu ta'u, daa'imman biyyattii 123 ta'an immoo safartuu guddinaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baasee gadi jiraatu. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International irraa qabanne kanuma gama kootiin nagaatti.